murteessine seera mootummaa ittiin bullu sanis kawayyaanee sanis kabanyeti bara beeki osoo seeran kabajin seerri naafaa kabajamu seera kamiinuu jechuun dandeessu what reasons inja law books beeku qabneeraa fi seera kitaaba heeraa fi seera university litu qabna balagammad taanaa jechuun kasee ummata manni keenya balagammad jiru balumatti gammadu waan karooran qabu imaammanni nuti haasoynu karooran qabu hunnan kaasu yaada madaalawaa miti akeekni nuti qabu cimina siyaasaa osoo hin ta'in dadhabina siyaasaa keenyaati. Jabsi balleessi sinjechuun ni danda'ama. Maal godhu kun? Maal jechuun? Maali beekniyaan? Ati seera mootummaa kabajuu diddeeti? Mootummaan si dhukute moosii akkanumatti lafaa kee Oromoo ta'uun si balleessee sinjaa mootummaan addunyaa. Addunyaa tana ka'uuf mootummaa addunyaati. Siifi mootummaa jidduu seerri ol qixa. Dubbii tokko gaaftu mootummaa addunyaati hojii ooftu malee akkanumatti deemuun kun wandalaattummaadha. Uummata Oromootis kabajuun taatu. Seera Oromootis kabajuun ta'u. Uummata Oromoo kuffisuudha taati. Dubbii ijoolleedha. Mootummaanis kana beekee karoora eenyumtinu nama dubbiin tiyya viidiyoo namaa murtanii irraan kaayinaa. Hatta wedduunan weddisee afaan Ingiliffaatiin afaan hundaan kaayu akkuma nan kaaye sanitti lakkoo isaa waan hin kaayuuf dhaloota jecha waan hin kaayuu jecha akkuma nan kaaye sanitti sirba keessanitti dhidhina dhorkadha. Lakkoo isaan qabu akkaataan itti qareessaniin ala lakkoo isaan nootaan an kaayutti jira barumsa an barsiisaadha malee barataa artiiti miti obboleessa barsiisaa addunyaa kanaati artiidha barachuu barsiisaa haasawaati siyaasaati mas barataa siyaasaati barsiisaa qabsooti mas barsiisaa akkaataatti uffatanii mas waama hundaa jechuudha barsiisaa teekinooloojiiti barsiisaa istaayilaati barsiisaa quraanaati barsiisaa wangeelaati matsaaf quddusiiti orjinaal barsiisaa najiidaati barataa miti barsiisaa jaalala rabbiiti. Waan tokkoo fi lama narraa nagartu waa hedduu narraa argitaa jechuudha. Limoonaa Jamaal qeeroo keenya ajaa'ibaati. Limoonaa Jamaal bara meeqanaa hojii jiraateera jalatti laffa'ee isinii wajjin dhiheenya kana markaza tokkorraa eebbifamee jira. Ambassaa akka malee baga gammaddeen siin jaa maqaa kee kabajamaadhaan. Ulfaadhuna itti fufiin siin jaa Limoonaa Jamaal dargaggoo ajaa'ibaati. Amazing. Isin hundi ajaa'iba dargaggoo fi shamarran biyyattii jechuudha. Anna kudha tokko ani qaama qalbiitiin isin beeka kanaaf kafana kiyya beeka. Ani qoosa ilmi namaa tana keessaan nan jirtu obboleeyyan kiyya. Amaraataa jaalala keessaniiti. Akkasin na hubadhu. Waan anaafis isiniifis falaa dhugaan isin dura kaa'e. Waan ilmaan keessaniif boru ilmaan qabaattan. Awwaa'ee keessaniiti miti boru ilmaan qabaattan. Ilmaan istaayila qabu qabaachuu qabdan. Isin istaayila qabaachuu yoo baattan ilmaan keessan istaayila qabu. Bara kana keessa istaayila yoo qabaachuu waata jaartii teetee wajjin jaarsa keetee wajjin jiraachuu dandeessu. Akka baratti deemuu qabda time and space books. Akkanuma jafalaadhaan hin ta'u. Ilmaan kee xayyaara oofuu danda'uu qaban. Namni keenya uffata ofitti mareetuma akkanumatti taa'uu dhalaa fi dhiiraan kana beekumsa jee nama kabajaati jee amana. Kubbaa taphachuun booksii taphachuun dubartiin dhiirti taphachuun dhiirti mootora oofuun shamarran mootora oofuun farda gulufsiisuun
taphachuun akka safutti yaadanii jechuudha. Hayyee biyyoota jiraannu hundoo akkamitti jiraachuu qabnaadha. Meelaali weedduu miti kan si garsiisu. Afaan Arabaa hoggaan weeddisee si garsiisu. Matuma kiyyaafuu amiiraa beekan. Amiirota gurguddaa gootawwan gurguddaa hawwanii fi manguddoo kan akka koffesoon si garsiisa. Wanni si garsiisuufoo biyya jiraattu san keessa waan biraa yoo godhuu fi dadhabde aadaa fi afaan isaanii seenaa isaanii miidiyaa keetiin beeksisuu qabda. Yoo Suudii dawlaa Arabaa keessa jiraatte aadaa lafa sanii yeroo san goote yoo ummata akkasii yoo taate yoo ummata san biratti kabajaa guddaa mootummaa san biratti kabajaa guddaa qabaatta waan hin godhu kana yoo goote akka qushaashatti ilaalamtu jechuudha. Jiraachuu osoo hin taane social life style books, social network books study godhuu qabda, qara'uu qabda. Akkaataa itti namaa wajji jiraatan style namaa wajji jiraatan biyya namaatti jiraatan. Biyya namaatti ba'aa ta'uu osoo hin taane biyya namaatiif bu'aa buusuu yoo waa godhuu dadhabde aadaa fi seenaa isaa san beeksisuudha. Alaabaa isaa san ol qabuu danda'u. Yeroo san isaan biratti waan safaa ta'aa miti. Uummatni akka keenyaa ifin tuffatanii jechuudha. Faranjiin ifin tuffatu. Arabni ifin tuffatu. Afaan isaatiif jecha tokko afaan Arabaatiin hoggaa jette. Mootiidhaati isaan biratti. Guutuun kokoffisaan sin jeen amiira kana hunda silaa rabbi biyya san na fidee isin garsiise. Wanti xiqqishoo kana ganda keessaa afaan Arabaa kanaami mu'aatina. Afaan Arabaa mu'aatinaan si beekan. Afaan Faranjii mu'aatina. Naar kita. Afaanuma feeti mu'aatina. Laal. Somaalee sin garsiisa. Somaalee wajjin hoggaa jiraattu biyya san keessa hariiroo uummata keetii cimsuu qabda isaanii wajjin daldala irratti waa hunda jirti. Faranjii keessa yeroo jiraattu aadaa faranjii mirga isaanii eeguu qabda akka mirga kee eeganitti. Afaan isaanii seenaa isaanii beeksisuu danda'uu qabda. Ambar doktara kiyya naan jee barabo. Uummanni meeqa biyya tana dhufee jijjiiramee uummata kee qofatu jijjiiramuu didi naan jee matana dhee. Jijjiiraman naan jee. Amiirota dawlaa Arabaati wajjin nan saahiba hedduu. Maqaa isaaniillee kana jeesii mubaddu saahiba. Biyya hedduutti saahibaan qunnamtii wayiitiin qaban. Wal qunnamtii wayii tokkoon isaanii wajji qaba. Bakka feete irratti waan fedhe godhuu hin danda'a. Kaniin dhabamsiisuu hin danda'a. Kaniin teessisuus mootummaa saniin teessisuu hin danda'a. Addunyaa tan gubbarratti. Dubbiin tiyya dubbii addunyaa guutuuti. Dubbii abbaan fedhe hubachuu hin dandeenya qaxxaamura karaa ta'e. Laal siina kee akkas gootu yookaan ummata qushaasha taateetu tanaaf tubbatamta akkuma qushaasha si darbanii jechuudha. Ummata biyyaafis bu'aan qabdu ka. Ummata bakkuma qushaashatti ba'aa namarratti ta'ee hawaasa kan beeksifne akka dibaa birbirsaa Suudii dawlaa Arabaa keessaas jiraatu. Dawlaa Faranjii keessaas jiraatu. Biyya fiirraas jiraatu. Mee atuu laale kaa. Jaartii fiirraas jaarsa fiirraas jiraatu. Jireenya dhama hin qabne jiraatu. Jireenya jaalala hin qabne jiraatu. Kajaarmaya hin qabne. Faffacaa. Ammas kanumaa jireenya jee itti amanee jiraatu. Akkanumaa wajjin ammas bilisoomuu qabaa kasiin jiru. Osoo walabummaadhaan gabrummaa firraan dhiqin. Osoo hin facaafatiin murachuu barbaadu. Dhugaa yoo ofitti himne fayyina malee. Osoo wallaalummaan dhukkubsannu nuti fayyaadha yoo jennee amanne kiyyibaa ifitti kijjibu namni kakeenyaa zulmiiniif zallameen jiru. Nuti dhukkubsataa ta'uu keenya amanne jechuudha. Gabroomaa jenna malee gabroomaa ta'uu keenya sana amannee gabrummaan keessa keenya akka jiru yoo amanne
of bilisoomsutti haanaa jechuun dura nama bilisoomseen nama bilisoomsa ofii keenyaa gabroomsine jirra lubbuu teenyaa biyya teenya dhiisi lubbuu teenya bira kunnee maatii teenya gabroomsoodha nuti dhugaadha moo dhugaa miti lubbuu teenya bilisoomsine ni beekna dhiisi nama dhugaa himnee ni beekna lubbuu teenya tanatti hin beektu ati lubbuu tiyya jettee jennee ni beekna wallaalummaa fudhachaa jirta beekumsa fudhadhu jennee ni beekna Profeesoroota meeqatu miidiyaa kana gubbaa jira doktoroota Oromoo meeqatu jira injiinaroota meeqatu jira narsoota meeqatu jira saayikolojistoota meeqa Oromootu jira saayintistii meeqatu jira hordofnee ni beekna abbootii jechaa barreeffamoota gurguddaa meeqa dishinarii meeqatu jira hordofnee ni beekna kana wanni nuti hordofnu ebeluun takka faaxeen takka asii dhufte faaxeen maammadoon tokko asii dhufe miidiyaa gubbaa amma qaroominaa addunyaa keessaa hoggaa akkana godhattu hindii faana garee faranjii fa'a dubartii faranjii fa'a hindii fa'a daansii roga qabdu dandeessan biyya hunda biyya keessa jiran ni leellisan kabajaa qaba uummanni sun biyya san keessatti waan isiin jiru kana biyya arabaa keessatti yoo goote laal waan ati godhuu qabduun biyya faranjii taa'ee arabaa keessatti godhaa beeki kabajaa ta'ee eeguudhaaf galata qaba waan ta'eef biyya faranjii keessa taa'eetti namaan faranjii godhaaf fudhatama guddaan qaba jechuudha. Ummata kiyyaafiin godhaa beekees tokko sirbuu tokko marriyoo tokko akkanaa sitti hin fakkaatiin akkas. Osumaan sirbee sirba ma'anaa qabuun kaayaa kan hin ragaatti qabu rabbi biraa illee kan hin ma'anaa isaa maaliif akkaan godhe beeku waan hin tiyaajameef beeku waan takka godhuu osoo hin taane maaliif akka gootu beekutti rabbi amana. Waan bu'aa qabuuf goonaa waan takka waan bu'aa hin qabne addunyaa balleessuuf godhuu hin qabdu. I'm no bad boys. I'm good boys. Bad boys oomishuudhaa miti kaayyoon kiyya. Not this my focus. Good boys oota oomishuudha. Good girls oomishuudha. Osoo dhama qabaatee ija keessa hoggaana laalte ijoollee biyyateetti sanuu hoggaa ija keessa laalte ilmaan biyyattii akkanatti akkana qaamaan akkana jee akkana dannasallee jettee hubachuu hin dandeessu beektu. Akkamitti inni sagalee darbate san jedalootti darbate san akkamitti meeshaan akka dhawamu hubachuu hin dandeessu. Bashannanuu hin dandeessu. Dirri aadaa ta'eetiin beektu shaguu. بيت اوريجينال بيت ارتفيشال اوفت اكل ما يتبر اكل ما يتبقى شغويه دغ امت سربيو سنجني شغويه لبي جابا ها او بلي سخيو تريو غاسي جبو جيلو غاسي جبو انجيرتن مودرنايز فيديو غاسي نيو بابا جت انجيرت مالف قراتي مالي اوفا جرتا سياسه غاسي نجان بابا وغنا كنا بلو غدي عربسو بيت Suuraa faajii jiru suuraa hoggansaa jijjiiru suuraa biifaa jijjiiru sanaan kubbifta baqa arrabsuudhaan suuraa Jawaar Faas arrabsuu Maariyyoos arrabsuu tanuma wanni ati beektu akka waan tanaan mo'uu dandeessu nama beekumsa amansiisa kan lafa keessa